Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaanta sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Egaa ka har'a viidiyoo tokko qabadheen kara keessa dhufe gaafii namoota baay'ee akkasuma immoo anillee yeroo duraanii hoggaan biyya ormaa keessa jiru gaafiiwwan adda addaa na keessa taa'atoo ture. Egaa ka ammas immoo ijoolleen koomentii jalatti illee wantoota adda addaa tan argaa jira jechuudha. Mana namaatitti gizeen deemee liivii jalatti nagaa jirtanii gaafadhee namoonni adda addaatti illee waa'ee kana dubbachaa turanii. Akkasuma immoo muudannoo illee namni qabu ni jira jechuudha. Kuni barumsa isinii ta'a jedhee qabadhee kanan kara keessan dhufeedha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warroonni yaada biraa qabdan ammallee immoo saanduqni koomentii isaa 24 banaadha. Saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka har'a kanan qabadhee too dhufee namoota baay'eedhaaf deebiidha jedhee tanan itti amanee tan dhufe jechuudha. Obsaan viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadha. Warroonni viidiyoo kana dhaggeeffattan lammata gaafii biraa keessa hin seentanii namni biraallee hoo waan biraa sanitti dubbate waan biraa keessa seentan jechuudha. Sababbiin isaa anillee yeroon kara biyyaa dhufuudhaa ka'u namoota baay'ee wajjin wanta kana dubbachaa tan ture yeroo dheeraa guruubii adda addaa keessatti yeroo waliin dubbannu ijoolleedhaan akkamii wayyaa biyya keessatti waa'ifaan maal fakkaataa jabina qabaayii waan akkanaa san jennee sammuu keenya kanaan irra caalaa hunduma caalaa gaafa biyya ormaa keenya maal jenna nuti meeshaaleen biyya keessa jiran akka waan orjinaala hin taane uffanni biyya keessa jiru akka waan orjinaala hin taane caamman biyya keessa jiru akka waan orjinaala hin taane waan akkasitti fudhanna jechuudha. Sababbiin isaa iddoo bootaa orjinaala jiru deemuu waan hin dandeenyeefidha nuti. Rakkoo keenya guddaan kanaadha jechuudha. Rakkoon biraa hunduu hin jiru malee meeshaaleen addunyaarraa biyya kana keessa hin galle hin jiru. Amma suppermaarkeetii gurguddaa moolii gurguddaa hoggaa deemtan meeshaaleen biyya ormaatitti argitan biyya kana keessa dhabdan hin jiru. Maalinni qarshii qabaachuu qofaadha inni murteessan jechuudha. Garuu qarshii sanillee kan biyya saniin birrii 10 hin binnu yoo asitti jijjiirre hoo sanumatu san ta'a jechuudha. Achii hoo dhufnullee baasis san caala waan ta'eef iyyuu. Kanaafuu waa'ee uffataatii miidhama kanan dubbaddu tanaan dura waa'ee kaargoo kan yeroo baay'een dubbadda. Egaa meeshaa ani ijoolleedhaa meeshaa tokko tokko deemeen baasaa jira jechuudha. Kaargooyi haaluma wal fakkaatuun jira ammallee kaargoo irratti ijoolleen keenya namni hin dubbataa hojiirran oolchanii haaluma wal fakkaatuun meeshaa erguu uffata waluma fakkaatu fidanii rakkinni fi achitti makiinatti baasii baasuun mana algaatitti baasii baasuun akkumatti fufetti jira jechuudha. Amma sanii miti ani kanan dubbachuu barbaade. Egaa kan nama ta'u itti himta malee wanti gootu hin jiru. Waa'ee waayifaati jechuudha. Waa'ee waayifaati kanan qabadhee too dhufee waayifaa yeroo baay'ee maal jedhu qafoo biyya sanii fidatanii too hoggaa galan malee kan biyya keessa jiru namaa sheerii godhuun baay'ee rakkisaadha. Intarneetii baay'ee harkisuun waan akkasiitidha jechuudha kan dubbatamu. Egaa gizeen ani kara biyyaa dhufu intarneetiin baay'ee fuulii ture jechuudha. Xiqqoo mootummaatu intarneetii karaa adda addaatiin qabaa ture amma immoo inni gallakkifamee jira jechuudha intarneetiin ammallee deebi'eeti. Waayifaan murteessa. Amma ijoollee baay'een qarshii 1,200 jecha kan intarneetii baay'een harkifne waayifaa bitanii fakkeenyaaf amma namni naannoo kanaa waayifaa kanan fayyadamne hin jiru. Ni fayyadamu jechuudha. Waayifaa kana roormaanii ana homaa waan tokko waan irraa hir'iseen qabu. Koominitti fayyadamuttan viidiyoo dafeetti appilaayi naa godha. Viidiyoo namaa gizee ilaalu dafee sheerii naa godha. Yeroo duraanii bichaa yeroo mootummaan qabeessan neetworkiin yookaan intarneetiin qabame malee jechuudha. Erga intarneetiin gallakkifame akka barbaadetti itti fayyadamaatu jira. Namoonni akka barbaadetti fudhatame deebisiiti immoo asiillee ba'ee intarneetii manatti dhiisee yookaan waayifaa manatti dhiisee mana duuba yookaan mana ba'ee oddoo keessa ba'eellee naf fayyadama jechuudha. Hin harkisanii turkii baay'isee ta'u. Kanaafuyyuu wantoonni hookan biyyi kun hookan biyyi Itoophiyaa kun kophaatti oomisha wayii oomishattee fayyadamtu jiraatte taanaan yoo midhaan nyaatan qofa ta'edha. Dhugaan isin jira midhaan nyaatan yoo ta'edha wantoota biraa wantoota addunyaadhaan wal qabatudha jechuudha gabaan ishiin qabdu. Kana baruu qabdan yeroo baay'ee nuti ijoollee baadiyyaa waan taaneef baadiyyumaa dhufneetuma karaa biyya ormaa deemna waan ta'eef miti waan biraatii miti uffataa miti wantumti xiyyaaqanii maankaa fi maammasaan biyya keenya keessa waan jiru nutti fakkaatu jechuudha. Sababni isaa baadiyyaa keessatti muka murree fayyadamaa turre waan ta'eef kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee of miidhurra geenya jechuudha. Qarshii keenya bittinneessuu waan akkasii gubbaarra geenya. Kanaafuu of eeggannaa godhuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa kan waayifaan kun haawwiidha. Isiniin jedha isinitti mul'ata haawwiidha. Wanni kaartoon isaa immoo iyyuu hin baasne. Egaa kaani kanan bitee qarshiin illee qarshii isinitti anima qarshii meeqan akkan bitee akkasuma immoo kifiyyaan hoggaadhanii ijoollee baay'een kanarratti qafoo asii qabadhu galii
qafoo asii qabattee galtu malee kan biyya keessaa intarneetii hin harkisu kan biyya keessaa baay'ee rakkisaadha osuma naan jechaa jiranuyyuu ani immoo maatii koo gaafadhee san ture jechuudha maatiin koo baay'ee firiidha maalinni wanti biyya keessan ala godhee wanti biyya keessan intarneetiin hin jirreen maalinni waluma qabatee deemaa bar intarneetiin wantoota adda addaa naan jennaan illee immoo meeshaaleen qabu natti baay'achuu hin qaban jedheetoo waan ayyaadeef ani kaargoo baasuu hin barbaanne kaargoo erguun barbaanne qarshii boolee keessatti yookaan importii keessatti kafaluu waan hin barbaanne qarshii koo qabadhee biyya galuu waan barbaadeef dhiisee galee jechuudha biyyuma keessatti hin bite waayifaa kana biyyuma keessatti hin bite egaa qarshiin kana ittiin bite asumatti mana teelee deemee jechuudha mana teelee deemee tan teessisee gaafadhee jechuudha. Hahaawin bareedadha hahaawin fudhadhu afaan oromootii si dubbisanii amma bakka feetan ugaa deemtan ijoolluma oromootii jechuudha afaanuma keessanii walii galtan hahaawin baay'ee intarneetii qaba 13,000 hin bitee jechuudha wanni tana xiqqishumti tun jechuudha boorsaa koo keessattis qabadhee tan deema baay'ee xiqqoodha akka feetetti harkattis akkatti qabattee deemuu hin dandeessa boorsaa harkaa keessattis qabattee deemuu hin dandeessa jechuudha kanaafuyyuu kana fakkaatti 13,000 hin bitee egaa kaamooyyuu oggaatti gaafa oggaan ga'e immoo maaliin kafala 6,000 kafala jechuudha akka fe'etti namni itti fayyadamee akkam fe'etti ofii kiyyaatti fayyadamee tooyaakaa kanan baasu kanaadhaan isin jechuu jaaladha waayifaan kana fakkaata biyya keessa wanti kwaalitii hin taane hin jiru amma fakkeenya waa'ee meeshaalee biyya keessa viidiyoo baay'een hojjedheetoo jira viidiyoo wasan laaluu ni dandeessanii meeshaaleen biyya keessa jiran baay'ee babbareedu qarshii qofaadha jechuudha wanni barbaachisu kanaafuyyuu osoo biyya ormaatii waa baay'ee fiddanii of miidhuu baattanii baay'ee tokko gaariidha jedhee tan yaada viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaataa egaa kan wantoonni isin hin galle waggaa jiraate saanduqa koomentii jalatti na gaafachuu hin dagatinaayi bakka jirtetti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa baay'ee. Egaa akkuma argaa jirtan kanaadha wanni isaa isinitti sissee tanan teechiseetu kun akka isinitti mul'atutti viidiyoo isaa teechisee jechuudha. Kan waayifaa harkaa ani qabadheetoo bakkatti socho'uuni kana fakkaatti isiniin jechuun jaaladhaa saanduqa isaa yookaan kaartoonii isaa ani turee jira kara 6 bakka jiruyyuu hin beeku jechuudha dhugaa waggaatti gaafan gibira isaa gabbaruu deemu yookaan kifiyyaa gaafan deemu waggaan gaafatamillee hin beeku garuu ol kaa'ee jedhee tayyaalama jawween taa'u waan ta'eef cheekiin godhu meeshaawwanii gizee baay'ee bakka tokko waan sosochaa'u huyyuun isiniin jira kanatti kaartoonii isaa argachuu hin dandeenye egaa kaasiif achi garagarchee tanan isinitti argisiisaadha yeroo baay'ee maaliif kan manaa hin taane namni jedhullee ni jira gaafii kana keessatti kan manaa oguma mana teessudha namni bakkaa bakkatti socho'u kan harkaa tanatti huyyuu gaariidha bakka tokko hin taa'u bakka bakkatti socho'a isiniin jechuun jaaladhaa garuu yeroo sanitti viidiyoo keega bakka deemtutti gallakkifachuu dandeessa amma fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan ani viidiyoo gadan lakkisa jechuudha sa'aatii barsiise gubbaarratti yookaan sa'aatiin viidiyoo koppilaayiid godhu gubbaarratti harkattan baadhee deema waan ta'eef boorsuma koo keessatti taa'ee jira waan ta'eef ittan gallakkisa baay'ee chaarjeriin isaa sa'a 3 ta'a baay'een taa'u warri asumaan waa'ee chaarjeriitillee dubbachuu barbaaddanii orijinaala chaarjeriin keessa isaa garuu baay'ee hin simatu sa'a 3 chaarjisaa jiranii kan nama gorsanii ani garuu yeroo mana jiru chaarjerii irraa fuudhu karaa hoggaan deemu garuu sa'a 3 ta'a jechuudha chaarjeriin kana fakkaata harkattis immoo karaa fagoo hoggaa ta'ee gizeen deemu yookaan bakka tokko hoggaa socho'u hoggaa ta'ee egaa beektan hojii dhaabbataa miti hojii nan hojjedhu bakka bakka isu socho'aa waan ta'eef iyyuu isiniin jedha kanaafuyyuu chaarjerii illee baadhee san deema chaarjeriis baadhee deemee tan irratti chaarjessan kana fakkaata viidiyoon kooyi gaafii egaa kan namoonni baay'een deebiin ta'aaf jedhee tan yaada warroonni immoo kanarratti wanni isaan torkii harkisaa warri jettan egaa ka viidiyoo koo keessatti dubbadhe ka viidiyoo jalqaba irratti haasa'aa ture waan ta'eef faayidaa sirriitti harkisan isin jechuu jaaladha irra deebi'ee kanan isinitti immoo kanarratti immoo gaafii biraa wanti gaafii isinitti uume hoggaa jiraatillee ta'ee saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha yeroo baay'ee sababa adda addaatiin qarshii keenya meeshaa biyya alaatti wuddii ta'e irratti hin baasna biyyattiin tun dhuunfaa ishiitti gafarra deebi'ee kanan dubbadhu duras dubbadhee too jiraamma irra deebi'u ta'e taana wanni ishii warshaa biyya dhuunfaatti uummatte wanti jiru hin jiru jechuudha akka addunyaatti elektirooniksiin kan wal qabatee too galchitu yeroo baay'ee waa'ee biyyatti tanaa ugaa kaasan wanni hunduu orijinaalaa miti waan akkasii kanaadha jechuudha kan naasuuf keessa darbee uffataayyuu warroonni biyya keessa jiran kwalitii miti orijinaalaa miti caamman orijinaalaa miti birriidha malee caamman orijinaalli guutee uffanni orijinaalli guutee jira biyya keessa jechuudha
Innaa kana fakkaatan isiniin jedha viidiyoon koo guyyaa har'aa haga viidiyoo biraatti walitti deebi'u turtii gaarii naaf qabaadha bakka jirtatti nageenya waaqayyoo si faana haa ta'u. Egaa kaan nagaa kootirraan itti dhaansee yaada soggaa qabaattan naa barreessuun dagatinaan isiniin jedha. Bye bye. Nagaan koo bakka jirtanitti.